Hayyee yeroo darbee erga wiirtuun sirna gadaa yookiin immoo wiirtuun sirna Oromoo kun diigamee booda ayyaanni Oromoo ardaa ardaatti rabatee jira jennee turre. Ayyaanni ardaa ardaatti rabatee jiru kun wiirtuu tokkorraa eega socho'ee booda wiirtuu tokko eega dhabee booda ardaa'uma ardaa irra jiru sanattiin gosoota irra jiraatan yookiin immoo warra ardaa sanarra jiraataniin akkaatuma itti addaan babba'e sanaan giddugala sana yaada sana yookiin immoo ayyaana fudhatee ba'e sana giddugala godhatee haga ammaatti aadaa fi duudhaan jiruuf jireenyi Oromoo ardaa ardaatti akkaatuma ayyaana fudhatee adda addaa fi sanaan haga ammaa hambaasaa tursiifatee ittiin jiraachaa jira jennee turre. Egaa Oromoon sirna guutuutti deebi'uudhaaf sirna gadaasaa guutuu taasisuu fi ayyaanni ardaa ardaatti hafe kun muudaa tokkotti deebi'uu qaba yaada jedhu kaaseen ture. Egaa wiirtuun sirnaa akkuma beekamu muudaa fi bokkuudha. Muudaa jechuun hariiroo uumaa wajjin karaa ittiin horatudha sirni tokko. Wiirtuu bokkuu jechuun immoo karaa bulchiinsa waan seeraan wal qabatu jechuudha. Seera tumamuu fi seera dhangala'u kan wal qabatu jechuudha. Karaa biraa muudaa jechuun waan heerati. Wiirtuu bokkuu jechuun immoo waan seerati jechuudha. Seera biyyi tumattu, seera biyyi ittiin buluuf ofii tolfattu jechuudha. Kanaaf egaa wiirtuu muudaa yoo jennu yookiin muudaa yoo jennu muudaa jechuun maal jechuudha jennee yoo ilaalle hubannoo qabnuun yookiin yaadaan ibsuun ulfaatullee hamma namaa galuu danda'u tokkoon ibsuudhaaf yaala. Muudaa jechuun ayyaana warraati. Ayyaana warraa yoo jennu ayyaana warraa kan haadha warraa fi kan abbaa warraa walitti yoo utubaa tokkotti deebi'u muudaa ta'a jechuudha. Ayyaana warraa jechuun muudaa jechuudha karaa biraatiin jechuudha. Sirni muudaa yookiin immoo ayyaanni muudaa kuni warrarraa yookiin immoo ayyaana warraati yoo jennu warra jalqabaa akka Oromootti yoo fudhanne warri jalqabaa warra Oromoo sana jechuudha. Muudaa sana amma kan sirna gadaa gaggeessu kan sirna gadaa bobbaasu eebbisee bobbaasu qumbii afaan kaayee waadaa galchee eebba kennee fi kan bobbaasu warra Oromoo sanaa jechuudha. Muudaa warra Oromoo sana muudaan sadarkaa haadha warraa fi abbaa warraa kamittuu ni jira. Ammumaayyuu mana Oromoo mana ijaarrateetu yookiin immoo utubaa dhaabbatee jiru kamiyyuu haadha warraa fi abbaa warraa ta'anii jiran taana muudaadha jechuudha. Ayyaanni isaanii walitti muudaa jedhama. Muudaa waliigala kan gadaa muudu garuu immoo ayyaana warra Oromoo kan Oromoon akka wiirtuutti akka waliigalaatti jalqaba irraa dagaage yookiin immoo akka wiirtuutti qabu jechuudha. Ayyaanni muudaa kuni kan argamu yookiin immoo warri jalqabaa suni abbaa Oromoo fi haadha Oromooti yoo jenne abbaa Oromoo jechuun egaa akka dhugeeffannaa Oromootti ayyaanni abbaa Oromoo nabii ayyaanni haadha Oromoo immoo meetoo ayyaanni kuni lamaan walitti kan qaban immoo muudaa tokko jechuudha yookiin immoo utubaa tokko qabu jechuudha. Haadha warraatii fi abbaa warraati kan gidduu dhalate immoo Oromticha jechuudha. Yoo akka walii galaatitti gubbaatti fudhanne jechuudha. Yoo gaditti fudhanne akkuma amma jenne muudaan mana nama tokko mana ijaarrate nama fuudha feeruma heeratiin raawwate hunduyyuu muudaa manaa qabaa jechuudha. Haadha warraa fi abbaa warraatiin jiraatu hunduyyuu jechuudha. Garuu kan waliigalaa kana muudaa waliigalaa kan gadaa muudu kanarratti xiyyeeffannee dubbannaa irraa fi seenaa argaa dhageettiitti irraa kan beeknu muudaa waliigalaa kanatti ayyaanni ardaa hunduu dhufe waggaatti yeroo tokko dhangalaasii yookiin immoo wadaaja bulaa jechuudha. Bakki isaa seenaadhaan kan beeknu argaa dhageettiidhaan kan dhageenyee beeknu muudaan isaa erer caffee dongoraa bakka amma faajjiin gadaa muudanaa jiru. Caffee dongoraa egaa ammumaayyuu hambaadhaan gadaan tuulamaa naa bahu bakka sana itti irreeffateetu gara caffee tumaatti seera tumachuudha kan deemu. Iddoo hoodaa sana jalqaba dhaqeetu seera afaan saaqee
achirraa seera guutuu kan tumatu immoo gara caffeetumaa yookiin immoo gara aqaaqiitti darbeetu achitti tumata. Bakki itti seera afaan saaqu kun egaa qe'ee warraati egaa. Qe'ee warra saniiti jechuudha, warra muudaa sana. Qe'een sun ammaa fi warri irra hin jiru. Seerri muudaa, wiirtuu muudaa egaa dhaabbatee egaa akka seenatitti kan beekamu gara waggaa 600 ol, innumaayyuu gara waggaa 700 jedhama. Jaarraa 14ffaa keessa jechuudha. Kan sirni siyaasaa wal qabatee kan mootummaa Solomoon jedhamuun ijaaramee ture. Garee shiftaa kaaba tuulamaa naannoo Manzi jedhamutti ijaaramaa ture. Waggoota dheeraaf wiirtuu kanarratti lola banaa ture. Ittis milkaa'ee jaarraa 14ffaa keessa wiirtuun kun naannoo kanarraa socho'ee gara Odaa Roobattii fi Madda Walaabutti akka socho'e egaa argaa dhageettiidhaan seenaadhaan kan beeknu. Wiirtuun kun innaa socho'u warratu iddoo qe'ee gadhiisee deeme malee ulfaaf ulfinni lafa sanaa akkuma jirutti achumatti hafe. Egaa ulfaa fi ulfina waan jedhu waan baay'ee qaba. Ammaaf kana saniin jedhu tarii yeroo biraa yaada adda addaatiin ibsuu yaala. Ammaaf garuu ulfaaf ulfinni lafa sanaa bakkuma san qabatee hafee warri garuu gara Odaa Roobaa fi Madda Walaabutti socho'ee hanga jaarraa 19ffaatti achitti gadaa waggaa 88 gadaa eebbisaa akka ture argaa dhageettiidhaan dubbatama. Egaa ammaa fi lafti sunii fi ulfoon lafa sanaa jira. Ayyaanni sun inni deebi'ee marguun isaa nafu. Bakkii fi akkaataan lafti sunitti jiru garuu akkaataa amma ibse kana caffee dongoraa jedhama. Egaa walumaa galatti kanaaf wiirtuun kun wiirtuun muudaa kun bokkuu 5 fi faajjii 1 of jalaa qaba. Waan 6 ulfoo 6 kan of jalaa qaba jechuudha. Bokkuun 5 kan miseensa 5niiti. Miseensa 5 jechuun ni beekama. Birmajii, Meelbaa, Michillee, Duuloo yookiin Alchiisa fi Roobalee jechuudha. Gadaan 5 kun bokkuu mataa mataa isaanii qabu waan ta'eef bokkuu 5. Kanaaf bokkuu 5 kun muudaa jala jiru. Faajjiin tokko wajjin faajjiin tokkuma. Faajjii jechuun egaa asxaa biyyaati yookiin immoo waan biyya bakka bu'u jechuudha. Faajjiidhaaf. Bokkuun seera bakka bu'a. Waan seera ittiin bulchanii faajjiin biyya bakka bu'a. Muudaan immoo handhuura waliigalaati jechuudha. Jechuun waa hundi isaa mana sana warra sanaa jechuudha. Waa hundi isaa kan walitti qabatu wiirtuu waliigalaa gadaan seera keessaa baafatu yookiin immoo seerarraa of galtee argatu jechuudha. Egaa muudaa jechuun gabaabumatti ammaaf ammanumaan yoo ibse egaa natti fakkaata. Yeroo biraa haala adda addaatiin waa'ee kana bal'inaan itti deebina waan ta'eef gabaabinaan har'aaf kanumaan jedha. Galatooma.